Dudaan darbaa ture qophiin achirratti darbee kan dubartiin tokko kan shamarreen tokko dubbatte mufii guddaa kaase sababa kanaan mootummaan dhimmi kun tokkummaa uummata biyyattii irratti miidhaa qaba jedhee amma ibsa kennuutti gahe gama sanaan OMN isaa ta'u KFO'nis akka himatameedha jechuun jarri lachuu sirriin hojjennee kan jedhutu jira addoo sana turte akka nama siyaasa biyya kana hordofuttis akka nama OMNs miidiyaa biyya kanaas hordofu dhimma kana raawoo kaane. Galatoomii kan laalutti dhimmi amma ifamaa jiru kuni Max Oromoo jedhu ana boo kee jabbiin irra jetteedha malee dhimma gasmara guddaa ta'ee ol ba'uu qabu miti keessattuu miidiyaa biyya kanaas irratti hordofna. Miidiyaalee kan dhuunfaa dhiisi kan dhuunfaa jiran DC miidiyaalee mootummaa kan gibira ummataatiin bulan ETV yoo fudhatte kanneen biroos yoo fudhattaatti wanni isaan dabarsan waan hamaa hedduu dabarsan OMN irratti kan fuulleffatame OMN maal akka ta'e beekama. OMN miidiyaa qofa miti. OMN sochii humna guddaa ta'e warra amma dura abbaa irree ta'es ummata wajjin ta'ee gangalchee lafaan dha'ee akka ta'e waan beekaniif irrumatti fuulleffataniiti gaafa naan daayirektara tures quba qabda waliin haasaa turre qumuma qabna waan kana jaaraa qopheessaa akka deemaa jiran kanneen ganda godhames hirima sanitti qophaa'aniiti kan hiree sanitti fayyadamanitti OMN haleeluudhaaf sababa eeggachaa waan jiraniif isaanii bo'oo ka'ee jabbiin irra jette kanaaf fakkeenya kasiin ta'u wajjirri muummicha ministeeraa obbo Dagusuun ibsa baase yeroo hawaasni Amaaraa ijoolleetu nu jalaa butamee dhabamsiifame jedhamu nama ji'a meeqa ibsa kennuu hin danda'initutu yeroo gabaabaa keessatti cabanii caccabanii ibsa kennanii sanuu seeraa odoon eegin wanni fedhes yoo kan taate dhimmi kun kan laallatu wajjira muummicha ministeeraa osoo hin ta'in abbaa taayitaa broadcastiti sanurra hundarra utaalanii haalli ittiin deeman galaaltu ergama siyaasaa fedhii siyaasaa raawwachiisuudhaaf malee olaantummaa seeraa eegsisuudhaaf akka hin taane ifatti beekamuu qaba. Achiin ture argeetiin jira waa'ee miidiyaas nan beeka. Kan damballoonni haasa'an natti hin dhagahamu jechuun damballoonni akkaataa miidiyaan itti hojjetus hin beekani. Wanni jedhame sirrii mitiin akkuma jiru ta'e waan hamaa osoo ta'e kan darbe waan hamaa osoo ta'e kan darbe to'achuun danda'ama ture. Live rule waan jedhamu jira. Livein sagantaan ugaa live dabru wantoonni osoo hin eeggamin seenuu danda'an akkamitti to'atamuu danda'an. Tokko sartii sakandiilee waan jedhamu jira keessattuu saatalaayitii irratti. Saatalaayitiin yeroo amma nuti dubbannu live osoo kadabraa jiraatu taate sakandii 30 turuu danda'a. Sakandii 30 san keessatti yeroo argatta dhaabsisuudhaaf. Kabiraawwan ilaalamuu qabu kan itti gaafatamuu dandeessu wanni live dabru sun hamaa ta'uu akka danda'u yoo dura takka karoorsite takka beekte intent kan jedhamu sun yoo lafa taa'e irraanuu danda'ama. Seera diida jedhama. Kun waan danda'amu tokko Facebookiin kan dabraa ture. Ijoollee gaafadheen ture san dura san booda Facebook idan live godhanii Facebook feed irraa fuudhanii satellite irratti dabarsaa turan faraanfaan broadcastisan. Facebook immoo teknooloojii live jidduutti internet gootee deemuudhaan qabdu irraa buusoo taate malee. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti kan ta'e kan asirratti beeku isaan. Warri miidiyaa keessa jiru dongorri hojjetamee odoo dongorri fedhallee hojjetamee maal irraa akka ta'e waan beekaniif akkasitti silaan iyyan. Miidiyaa kamirratti hojjetama. Keessattuu live show irratti amma Ameerikaa yeroo turre namni live irratti bilbilee arrabsuu danda'a, iyyuu danda'a, ajandaan danda'a gochuu danda'a. Yoo ammaatee addaan murta sanboota dhiifama gaafatta. Kanaaf gama keessanii waan hojjetame dongorri arge hin jiru. Waan humna ol ta'e malee humna gad waan ta'e hin jiru. Isaan garuu qophaa waan deemaniif gara kanatti seenan. Meegaa kun gama miidiyaatiin gara gama KFO'tiin warra dubbatan sana akka maaliif hin qopheessine lammata intala sanaa fi itti qopheessanii fidanii carraa kennaniif kan jedhu jira. Sanarratti maal jetta? Kun barbaannoo isaan godhame miti. Maarcheetti guyyaa dubartoota KFO waliin haa kabajamu yeroo beeksifni godhame anatu beeksisa sanuu maxxanse. Miseensotaa miti gayyaamame.
kayyaaba uummata bal'aadha. Uummanni Facebook irratti waan san arge magaalota adda addaa Finfinnee keessas dhufe hirmaataa jira. Hawaasa hirmaatu dhiisii paanalistoonni iyyuu warra KFO keessa jiru miti ekspertoota adda addaa ogummaa adda addaa qaban dhimmoota kanarratti beekumsa qaban fedhii qaban nama shan Finfinneetti kan dubbifne. KFO'n shoora isaa jiraate haasaa baniinsa Profeesar Mararaan gochuudha. Ani immoo waan san moderate gochuudha. Dhumarratti obbo Baqqalaan haasaa cufiinsaa gochuudha. Mariidha kan godhamaa ture. Guyyaa dubartootaati mata dureen kennamee fi irratti fuulleffanne dubartoonni gara itti gaafatamummaa gara hooggansa paartilee siyaasaatti dhufu maaltu dhowwaa? Rakkoon gara paartiitti hin jiramoo gara hawaasummaa keessa jira? Akkamitti kana furra kan jedhudha. Kana irratti ibsi babbareedan hayyoota seeraatiin, profeesaroota yuunivarsiitiitiin, ogeeyyii fayyaatiin dubartoota yeroo ammaatitti adda durummaadhaan fiildi isaanii keessatti hoogganaa jiraniin kenname. Uummataaf immoo hireen kennamuun dirqama ture. Maaliif marii paanaalii waan ta'eef. Nama harka baaseef hiree kennuun dirqama. Randomly kennamaa ture. In fact dhiira tokko qofa gaafate san booda dhiiraan kennina jedhanii nutti iyyinaan dubartoota qofaaf kennine. Kana dubbadhu san hin dubbatin jechuu hin dandeenye hin danda'us. Warra paanaaliitti irras kana dubbadha san dubbadha tooppikii qofa kenname tooppikii isaan duratti qophaa'ee dhufe. Warri gaafatus tooppikii sana irratti hundaa'ee gaafii kenna jedhamee kan yaadame. Kanaaf KFO wanni itti gaafatamu hin jiru. Wanni akka dubbitti isaan kaasan kan hoogganoonni kolfani. Namni afaan Oromoo beeku galma san keessa yoo jiraate kolfuu baannan fayyaan qabu jechuudha. Akkaataan isiin dhimmicha itti kaafte namni kamiyyuu yaada isiisan namni akka fedhe mormulleen akkaataan isiin itti kaafte sun nama kolfisiisa ture. San duras addeen dubbatte baay'ee bifa nama kolchiisuun dubbachaa waan turteef ishiinis akkaataan itti dhiyeessite waan baay'ee nama kolchiisudha. Involuntarily waan kolfuu dandeessudha. Kanaaf bifa saniin kan dhiyeessan sababa barbaadachuudhaaf malee KFO'nis homaa wanni gochuu danda'u hin jiru ture jechuudha. Kana duras masaraa mootummaatti afaan Amaaraatiin yeroo walaloon tokko dhiyaatetti muummicha ministeeraa dabalatee warri kaanii maaliif kolfuu kan jedhutu qeeqni itti dhiyaataa ture. Kanaan waliin fakkaatu. Egaa wanni adda isa godhu maal sitti fakkaate? Keessattuu immoo isaan irraa oduu waan gama keessaniin ta'e boordiin qofti kan laalu taate irra darbuu danda'ama beektaa. Ani yaadumallee itti kennine fakkeenyaaf haga biiroo muummicha ministeeraa dubbii godhee as kaasutti. Biiroo muummicha ministeeraa irraa qeeni akkasii ka'uun intala walaloo dubbifte san isaan toffeere waajjira muummicha ministeeraa. Walaloo isii dubbisaniit walaloon kun sirriidha jedhanii masaraa mootummaa keessaa tamsaasa kallattiitiin bakka pirezidantii fi muummicha ministeeraa jirutti kan darbe. Kanaaf isaan dongora san hanqisuudhaaf hiree guddaa qaban turan. Tokkoffaa yeroo affeeran. Lammaffaa barruu san dubbisanii jiran keessaa hambisuu danda'an turan. KFO'n maal gochuu danda'a ture? Paanalistoota of eeggannoon atleast yeroo paanalistoonni waan xiqqoo nama aarsullee warra taate isintu affeere jedhamuu danda'a beektaa? Paanalistii miti uummata bal'aadha kan affeerame. Bifa adda addaa namni dhufe fakkeenyaaf Adaamarraa dhufan addeen sun. Kanaaf KFO fi kan isaan godhaniin wanni wal madaalchisu hin jiru. Garuu isaan warri badii akkasii hojjetan dongoraa hin gaafanne dhiifamaa hin gaafanne. OMN at least technical dongora hojjeteef dongora hojjedhee waan amaneef dhiifama gaafatee jira kun waliin fakkaatu jechuudha. Gaariidha. Mee amma taateen sun ta'e OMN live dabarsaa ture. Yeroo gabaabaa keessatti obbo Nigusoo Xilaahuun gadi ba'anii haasaan faana wajjiniin waan wal qindaanii hojjetan fakkaata. Oduu sanatti kan KFO'n kan qopheesse OMNs kan dabarsu Finfinnee ture. Adaamaadha amma jedhutti deeme. Kun maaliif sitti fakkaata? Wanti jarjartii wayii qabu fakkaata. Jarjaraan waraabessaa gaafa ciniinaa jedhan. Dubbiin waan guyyaa sagantaa guyyaa saniitti miti. Waan obboleettiin sun jette qeequun danda'ama, deeggaruun danda'ama, kun waan biraati. Dhimma sanii miti dhimmichi. Dhimmichi sagantaalee isin OMN irratti dabarsitan kan isaan cinqee. Kan isaan cinqee sochii paartilee Oromooti. OMN irratti miidiyaalee baay'ee harkatti galfachuu danda'anii jiran.
Ada medialee baay'ee amma alaayis bakka adda addaatti lallaban keessumaa fandiin godhamaa jiran nan beeka kana. OMN didee cichee akkuma kaleessatitti dhugaarratti cichee deemuun sun paarticha saaxilaa waan jiruuf warra biyya bulchaa jiru kana cinqaa waan jiruuf hiree kanatti itti fayyadamuudhaaf by the way tuulaatti kan dhufan waan dhugaan Oromoo ilaalcha Oromoo naaratiif uummanni darbu kun naareetiivii isaan oofuu barbaadan warra bilxiginnaa kun oofuu barbaadan jalaa faalleessaa jira. Waan isaan amma akka qeeqatti isaan dhiyeessan fudhadhu amma dura alaabaan abaa uumaa mul'ate isaan alaabaa Minilik qofa akka mul'attu barbaadan. Waa'ee sabummaa akka dubbatan hin barbaadan. Waa'ee aanolee dhiyeessaa jirtan isaan siidaa Minilik qofa akka isin agarsiiftan barbaadan. Isin adda bilisummaa Oromoo dhiyeessitaniit akka press conference isaan dhiyeessan laayivii dabarsitan. Isaan adda bilisummaa Oromoo afaan qabanii hidhatti darbuu barbaadan. Isin hogganoota kaafaa biraa waajjira kaafaa irraa dabarsitan. Isaan hogganoota kaafaa afaan qabuu barbaadan. Kanaaf waan isaan deemaniin san jalaa laaffisaa waan jirtaniif filannolleen dhufaa waan jiru uummata keessatti jibbamaa tufatamaa waan deemaa jiraniif dogongora guddaa hojjetan san keessaa bahuu waan hin dandeenyeef OMN doorsisuu dadhabsiisan yoo danda'an deebisuu harka kennachiisuu barbaadan doorsisanii yoo dadhaban immoo cufuudhaaf akka isaanii ta'uuf haala tolfataatti kan dhufan wantootuma isaan dhiyeessaa dhufan fudhadhu waa'ee amma irreecha irratti ol kaasee alaabaa maaliif dhiyeessan kan jedhan waa'ee harki 90 waa'ee OMN harka 90 maaliif waa'ee Oromiyaa gabaasa fa'i kaje'u beeyta wanni isaan barreessanii fidan yoo yaada dheeroon as turetti yaada uummataa maa dhiyeessitan jedhan ilaalchuma tokko mul'ataa jedhan ilaalchuma Oromoo qofa ilaalcha eenyudha calaqqisiisuma asirra jirre OMN kana hunda isaan akka isaaniititti harka paartii biyya bulchuu akka harka dha'u projektii Itoophiyaa dullatti isaan fiduudhaaf deeman san OMN akka harka dha'u barbaadan. Kana waan diddaniif sababa isinitti barbaadaa jiran suni akka gara warra paartii biyya bulchuutiin humnoonni biraa immoo jiran kan mootummaa kana keessa harka naqatanii mootummaa kana to'atanii Oromoo cabsuu barbaadan. Kijiba by the way miidiyaan gara 100tti jira biyya kana keessa televezyiinii reediyoo fi gaazexaa dabalatee kan harka waan Oromoo dubbatuuf waan Oromoo barreessu waan Oromoo dhiyeessu 6-5 caalu sanuu gariin kan mootummaa ta'ee jechuudha. Agarte tanaayyuu ifachuu dadhaban maaliif kijiba hamma kuntaalaa ga'urra dhugaa hammaarrii takkitu caala beeyta. Kanaaf amma isaan humnoonni dhugaa Oromoo faallessuu barbaadan kun humnoonni olaantummaa kalleessaa deeffachuu barbaadan humnoonni tokkummaan Oromoo kun isaan yaaddeessu humnoonni sabboonummaan Oromoo kun isaan yaaddeessu humnoonni dhugaan Oromoo bahuun kijiba isaanii jalaa busheessaa balleessaa deemaa jiru ti yaaddaan kun waa baay'ee hojjetaa jiran dhimmi biraa kan OMN ittiin himatan waa'ee mana lubummaa Oromiyaati akka waan haareetitti iyyanii barreeffama boordiin biroodkaastii barreesse argeen jira qabiyyee isaati olitti koppii gatti godhame muummicha ministiraatiif dahannatiidhaaf maal jechuudha dhimma mana lubummaa keessatti godhamaa ture har'aa miti eegale waggoota dheeraadhaaf kan godhamaa ture Oromoonni afaan keenyaa waaqeffanna kan jedhan har'aa miti waa'ee kana immoo kan gabaasaa jiru OMN qofaa miti dhimma guddaa ta'uu isaatirraa kan ka'e muummichi ministeeraa jidduu seenee ejjennoo irratti fudhatee waan Oromoota muufachiisu sadarkaa itti dubbate irra ture miidiyaan biyya kana hamma miidiyaan biyya alaatitti kontroversii takkaahu atakaaroo mana lubummaa keessa jiru gabaasaa ture garuu gaafa OMN kan garuu maaliif gabaaftan jedhame kan gaafatame OMN qofa seera cabsanii kan deemaa jiran fakkeenyaaf xalayaa san keessa kan jedhu amantii xureessuu jedha ani balaa waggaa dubbatu argeera luba balaa Ayla Mikaa'elis warri kuunis waggaa dubbatan argeera qeeyni jaarmaya mana amantiitirraa malee ilaalcha yookiin doktiriinii mana amantiitirraa miti kanammoo OMN qofaa miti kan gabaasaa jiru miidiyaan baay'een kallattii tokko fudhatee kan gabaasaa jiru OMN fi miidiyaaleen muraasni kallattii tokko fudhatanii deemaa jiran
isaan wajjin dibbee maan dhoofneef kan kun hunda kan godhaa jiran soo humnoonni kunis wal ta'aniiti duula kana kan qindeessanii deemaa jiran. Meegaa haalli kun otoo jiru keessattuu manni maaliif waan laayivii darbaa jiru kontiroolii gochuu diddan yookiin dhaabsisuu diddanii jedhamee yeroo itti duulamutti har'aama yeroo ani fata stuudiyoo seennu kana pirees dhaabbatti pireesii Itoophiyaa waan hin taane oduu hin taane fi suuraa hin taane qabatee bahe. Akkamitti ilaalta yeroo gara tokkoon maaliif laayivii kontiroolii gochuu diddan yookiin to'achuu dadhabdan jedhanii asumatti pireesini waan biraa mul'isaa jiru. San attamitti ilaalta? Tarii oduunsaa oduu filannooti piikchariin achirra yookiin suuraan jiru kan biraati. Waan hojjetamaa jiru kan akkamitti ilaalta? Rabbiin Oromoo beektaa hojiitti jira. Qocaatu ammaas Oromoo tokko jira beektaa jaarsoloo jalatti hin guddadhe. Bineeyyit walgahii taa'e walgahii wal yaamanii qocaan suuta deemtee miti qocaan utuu argafatu ifatanii eeganii qocaa yeroo hunda duubatti nu harkisa maal haa goonu qocaa kana yeroo hunda isa duubatti harkisa qocaa haa ajjeefnu jedhanii murteessan hilleettiin kiyyoo jaalattiimi akkuma walgahiin dhufeen tullu jette fiidee itti dhayite qocaatti qocaa addeen walgahiin bakka balaa sitti buuseera akka ati duusitti murteessanii jennaan eenyu fakkeessa jira jennaan leencis keessa jira qeerransis keessa jira waraaboo keessa jira jettee hundatti himte rabbi hoo keessa jiraayi hin jiru jennaan dhiisi akka bineensa eddeen egaa rabbi keessa hin jiraanne haa ta'u amma waa tokkotu jira keessattuu warri dhimma miidiyaa kan hordofan kan jedhantu jira mootummaan kaleessa kan dhimma OMN kaasaa ture faana wajji walii galuudhaan fakkaata. Maaliif faanaan yoo xinnaatee oduu sadii OMN irratti hojjete guyyaa tokko keessatti. Garuu kana dura faanaan pirezidaantiin naannoo Tigraay du'ee jedhe. Yoon dagachuu baadhee ijoollee xixinnoo fideeti waa'ee sanyummaa waa'ee sabboonummaa akka isaan dubbatan godhe. Kana dura naannoo ijoolleen gara Dambidollootti butamtee kan jedhan sana obbo Nugusuu Xilahuun gadi bahanii faana dubbatanii faanaan sana kun sirriidha moo sirrii miti baalaansii gootammoo goonee namni jedheen hin jiru. Yeroo kana ta'utti OMN irratti amma tokko dubbatteerta miidiyaan 100 olotoo jiru OMN dhuma kanarratti maaliif manni kun baay'ata ejjumti OMN irratti maaliif baay'ate? Ija uummata miliyoona 50 waan ta'eef sanii olillee look kana itti boonu qabdan beektaa isin dhagahamuu qabu. Kan Nugusuu Xilahuun irraa kaanu seera lama kan inni ta'e caqase tokko seera broadcastiti kan lammaffaa seera dheengadda baasan afaan ittiin nama qabuuf seera jibbiinsatii fi oduu kijibaa jedhan. Nugusuu Xilahuun bar guyyaa adii prime time dhufee uummata Itoophiyaatti sobee bar wajjira muummicha ministeeraa keessaa namoota qabaman jedhaman gallakkisiifnee irraa jedhee dubbate soba. I know it knows it soba. Akkamitti beekna muummichi ministeeraa torban lama booda deedee paarlaamaa irratti namni qabame hin turre jedhe. Himatamuu kan qabu mana murtii kan dhiyaachuu qabu Nugusuu Xilahuun tokkoffaa yoo oduu sobaa dabarsuutiin itti gaafatamummaan kan dhufu taate jechuudha. Dhiisaa miidiyaalee kaawwan dhiisaa miidiyaalee isaa asraat kana dhiisaa. Mee OMN miidiyaalee mootummaa qofaan faanaa fi waaltallee dhiisa. Miidiyaaleen by the way miidiyaaleen bakka lamatti sadarkaa gulantaa lamatti madaalamuu qabu beekta. Public media and private media waan jedhamu jira. Public media jechuun miidiyaalee gibira uummatarraa guuramuun mootummaan bulchuu jechuudha. Kana jechuun EBC, Press Agency, Radio Ethiopia, OBN, Amara TV, Somali TV, Dabub TV kun kan mootummaa jala jiran. Isaan kan hojjetan akka addatti jira. Kan lammataa si akka baay'ee akka seera biyya kanaatti paartii miidiyaa qabaachuun kan danda'udha. Faanaa fi waaltaan officially kan Ihaadeegi. Amma mana murtii waggaa dhaqan icciitiin gadi ba'a maaliif amma qabeenya Ihaadeeg bilxiginnaa fi TPLF jidduutti adda qoodamu waan jedhameef yoo an kijiba kun amma gadi ba'a. Dokumenticha waan hin qabuuf persantii meeqamee akka waan hin beekuuf. Seera sanuu diiganii miidiyaa qabu warri paartii bilxiginnaati paartii biyya bulchuu jechuudha. Kan isaanii amma faanaan faana
olla paartii isaanii oofuun numa rakkoon qabu. EBC'n garuu halkanii guyyaa waan muummichi ministeera duula filannoo irratti ni godhaa deemu halkanii guyyaa gabaasa. Takka waa'ee kaafaa gabaasee beeka gabaasee hin beeku. Takka waa'ee ABO gabaasee beeka hin beeku. Kan seerri kan cabaa jiru achi. Akkaatumaan seera ilaalellee dogongora beekta. Seerri namni keenya kan beekuu qabu. Dheengadda beekta fayyadamuun waan dubbatu. Dheengadda komishinariin poolisii Oromiyaa waggaa dubbatu seera shororkeessummaa haqnee biyya kanatti galchineedha. Kan galchallee qeerroo isaanii miti garuu seerri shororkeessummaa na'ini hagarraa seerri shororkeessummaa Abiy Ahmad haqe jedhamee badhaasa noobilii ittiin argate ammallee achuma jira. Seerri pireesii amma OMN ittiin hiraarsanii fi ittiin doorsisan kunis kanuma wayyaaneen abbaa isaa hayyafa actually barakat sumonfaa baasanii baay'ee. Akkuma seera sanitti yoo ka fudhattu taate miidiyaaleen kan gaafatamuu qaban communication irratti hojjedhaa nan beeku waa'ee miidiyaa qoradhellee miidiyaan kan irraa eeggamu impartiality miti walabummaa miti. Miidiyaa irraa kan eegamu keessattuu miidiyaa mootummaa irraa walabummaan hin eegamu maaliif qabeenya mootummaatiin waan buluuf biyya kana miidiyaa gosa lama jira. Miidiyaa mootummaatii fi miidiyaa dhuunfaa kan jedhamu. Miidiyaa mootummaa gibira namayyuutu waan buluuf ilaalcha namayyuutu calaqqisiisuu qaba. Miidiyaa dhuunfaa kan jennuun ka akka OMN ka akka Faanaa ka akka Waaltaa ka akka Isaat kun immoo miidiyaa dhuunfaa jalatti commercial miidiyaa jalatti galmaa'ee kan jiru. Commercial miidiyaan yaada barbaade yoo barbaade ilaalcha paartii tokko yoo barbaade ilaalcha nama tokko dhiyeessuu danda'a addunyaa irratti. Faana CNN fudhadhu ifatti ejjennoo warra dimokiraatotaa calaqqisiisa. MSNBC inumaa achisii kee laadigaa kan left dhiyeessa. Fox News fudhadhu ifaan ifatti ejjennoo warra Republikaanotaa dhiyeessa. Kanamaa dhiyeessateen jedhamu. Miidiyaaleen dhuunfaa kan ittiin abbuuramuu qaban maali? Kan ittiin abboomamuu qaban maali? Tokkoffaa inciting walitti bu'iinsa saboota sanyii amantii kan walitti buusu jechoota gochoota yoo godhu taate sanii itti gaafatamuu danda'a. Waan lola kaasuu danda'u yoo godhe kanaa alatti garuu akka amma kana falmii guddaa keessa seenuu qabna. Akka amma warri yeroo daarektarri as dhufes daarektarri broadcast as dhufes itti himeetiin ture. Seerichi keessan sirrii miti. Impartiality fakkeenyaaf oduunii fi sagantaan immoo akka itti ilaalamu qaba. Oduu mana miidiyaa santu dhugaa jedhee uummata dhiyeessa hamma danda'ametti dhugeeffannoo isaa mirkaneessuu qaba. Hamma danda'ametti. Sagantaa amma intarviiwwan godhaa jirta. Gaafii nagaasitu harkaa qaba deebii nattu harkaa qaba. Gaafii nagaafattu malee deebii ani deebisuuf itti gaafatamummaan qabdu. Kanaaf haalli isaan itti waanuma miidiyaan hojjetu kun isaanii itti galee fi itti fayyadamanillee dogongora akka qabu hubachiisuu barbaadeetiin. Gaariidha warra broadcastingii gaggeessan kana dhiyeenyatti wajjin wal ga'ee goonee wal hubannaa gaariidhaan akka wal daanbaanii turre yeroo gabaabaa keessatti garagalanii waan akkasiirraa akkamitti akka ga'an nuufuu bitaa nutti galeetii jira. Mee egaa iddoo wanti kun ta'e booda OMN dhiifama gaafate. Jawaar Mohaammed garuu OMN wanti balleesse hin jiru kan balleesse dhiifama gaafachuudha jedhu. Maaliif? Maal balleessitan maaliif akka gaafatan agammaan an galu waa lamarra tokkoffaa ilaalcha ufii dabarfatte buleetiin sun OMN censorship keessa seenuu qaba jechuudha. Ilaalcha namoota irratti eessatti dhaabata boru waan Abiy Ahmad dubbatu keessaa muruu qabna jechuudha. Waan Oromoo gara tokko muufachiisuuf censorship keessa seenuu qabu. Lammaffaa jarri kun waan deemuuf beekuu qabdan turan. Itti dabalanii jalaa hamma gubbaatitti dubbii jaarataa waan jireef adda dumesin jalaa siixaniin waan deemaa turaniif an akka kiyyatti dhiifama gaafachuun karaa saaqee fi unumaa onnee daranuu waan itti hooree natti fakkaata. Garuu isin warri bulchiinsa keessa jirtan haala ittiin laaltan naaf gala. Laali dubbiin dubbii seeralleetii miti dubbii boordiilleetii miti. Dhiyeenya kana maaltu ta'e sitti fakkaate? Namni boordii pirezidantii ta'ee hoogganaa jiru Profeesar nama jabaadha. Asitti isa agarree jirra. Seeras hin beekaa miidiyaan akka guddatu nama barbaadu. Dheenga jedhu itti aanaa kallattiidhaan waajjira muummicha ministeeraatti achitti ramadanii jiran.
gurbaan sun kallattiidhaan OMN irratti tarkaanfii akka fudhatamuuf kan dhufe akka dhufeen xalayaa jiran hunda kan mallatteessaa jiru isa. This political decision filannoo waan sodaataniif filannoo kanarratti akka isaan barbaadan miidiyaan hundi dibbee isaanii qofa akka iftu waan barbaadaniif korreef jeetti hoo danda'an doorsisanii akka isin laamshoftanii waan isaan qeequ hin dhiyeessine isin laamsheessuudhaaf. Lammaffaa yoommoo dubbiin hammaataa deemte sababa kaayatanii amma kakaleessa afa wanni ho'isaniif maaliifi namoota amma aarsanii maal godhanii onnee keessa galchanii booru gaafa OMN cufan sirriidha uummanni haa jedhuuf malee OMN laamsheessuun OMN dadhabsiisuun ajandaa warra isaan duratti ture beeyna barree wayyaanonni osoo OMN cufuu deeman kokkeen cufamtee biyya galanii jarri kunilleen OMN akkaataan riippoortii itti hojjetu akkaataan gabaasti godhu ummata keessaa waan galeef osoo OMN jiru kijibni isaanii homa gaddabruu waan diddeef osoo OMN jiru kijibni isaanii kokkee Oromoo gaddabruu waan diddeef OMN walaamsheessuudhaaf biiroo muummicha ministeeraatirraa nama ogummaa kanaa hin qabne fuudhanii itti aanaa daayirektaraa godhanii erga dhufee homaa waan hojjetu gurbaan hordofaan jira beektaa homaa waan biraa hojjetu sagantama OMN laala waan isin maxxansiisan laala bakka adda addaatti godhe kaneessa amma isin faana ta'e galasiin fakkaataa miti faanaan kompileen akka godhu kan godhe isa kanaaf deliberatelyidha kan godhamaa jiru siin jedha. Egaa gara dhumaatti atamma daayirektarii OMN miti bulchiinsa OMN akkasumas uummata maal ergaa maal qabdame isinitti immoo nan beeka jara taanaan sirriitti ol beeyna takkuu takka kenninaaf kaleessas jedheen jira takkuu takka kenninaaf dhundhumaan si gaafatti ati gadi jennaaniif dhagaa sirra keessi OMN kaayyoo dhaabneef qabna amma keessa illee jiraachuu baadhu I care about the media takkuu takka kenninaaf kijiba isaaniitiin doorsisa isaaniitiin harka kennurra cuftanii deemus ni wayya doorsisa sodaattanii sodaachisaa sodaattanii lakki yoo xiqqoof duuba deebine jarri kun garaan ulaa fayyattanii dhugaa Oromoo sumuunni takka qicaa takka irraa reeftan rabbi sin gaafata OMN akkamitti akka jaarre miskiina dubar qushaasha mana fincaanii faranjii haxaa'e birri nuu kennaa ture bara warri har'a OMN irratti jaba baasu kun gaafsa illee wayyaaniin ergameti saatalaayitii jaam godhaa ture gaafas illee I know them waan isaan hojjetaa turan sirriitti waan hin beekuuf yoo cufan baddi malee saree ijaan dhugan inni kan ani wanni ani maanajimentii OMN'if gorsu murtiin keessanii garuu doorsisaaf jecha seera keessan bayinaa seera hordofaa loojikii hordofaa waan biraanuu darbaa dur jechaa ture editariinchiif gaafa ture dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan dhugaa Oromoo waan takka irraan hir'isina kijiba ittiin dabalina soba ittiin dabalina samiin gasiixee dachiin ol siixus dhugaa Oromootirraa hin jallatina maaliif gaafa dhugaa Oromootirraa jallattan lama dhabdan hin dhiiftu jarri rakkoon isinirraa miti uummata dhugaa Oromootirraa dhugaa Oromoo haga awwaalanii dhugaa Anoleef Calanqoo hanga awwaalanii yakka Wallaggaa Guyyitti hojjetan kana hanga awwaalanii gootummaa Minilik hanga samii baasanitti impaayera dullattii san haga ol deebisanitti isaan hin rafan sodaattanis laamshoftanis duuba deebitanis teessan saneen sanumaa jechuudha kana beekadhaati murannoon itti deema ummataafi wanni deemaa jiru fundamental gantummaa guddaatu ummata kana irratti hojjetamaa jira miidiyaa keessan bira dhaabadha miidiyaan cufamu malee ijoolleedhaan as laafaa gamana laafaa suuta deemaa jettanii onneen buusina haa hojjettu ijoolleen waan ummataan jedhuun hamma danda'amanitti dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin karaa seeraatiin sarara qabatanii sarara odoo hin jallatiin hojjechuu barbaachisa saniin ijanii yoo dhufanii kan cufan taate haa cufan maal yeroo 29 cufamne 30 farratti biyya kana galle bar no big deal uf duba deebi'aa yaadadhaa
Na warri akka Ayyuub Abubakar bar bara 1963 shamarra shaffaa wajjin miidiyaa daqiiqaa 10 dabalaa turte beekta. Miidiyaa afaan maalii jedhanii maqaa fakkataan hoggaa nama keenya yaamaa turanitti sanillee fudhatanii deemanii miidiyaa daqiiqaa 10 dabarsanii ajjeefaman. Akka ajjeefaman osoo beekan gaafa ajjeefamuu hedan san hin ajjeefamtaa qabanii gadhiifameeti beeki. Hin ajjeefamtaa jennaan hanga gaafa ajjeefamuu hojjetaa ture Ayyuub Abubakar. Isarraa dhaalleen dhugaa Oromoo. Yoo dhugaatti uummanni Oromoo garaa isin nyaate. Uummanni Oromoo dhugaa qabaa jettanii yoo amantan. Yoo namanni dhiisi. Uummanni Oromoo dhugaa qabaa. Qabsoo haqaat geggeessaa jira. Haqa isaatu jalaa jallatee yoo jettanii amantan hojii keessan itti fufaa. Uummanni Oromoo dhugaan qabuu yoo jettan taate miidiyaa jalatti makama. Yoo kaanii kana itti gurguradhaa ijoollee jalatti malee oduu hin deebinan isiniin jedha. Gaariidha gara qabxii sattaanutti darbina. Dhiyeenyi kana hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hedduu hidhamanii turani. Isaan keessaa kaan isaanii gadi lakkifamanii obbo Abdiin Raggaasaa hojii raawwachiiftuu dhaabati. Amma ammaatti illee iddoonni buuteensaa hin beekamu. Meeqa atillee feesbuukii kee irratti miidhaan akka abaa warra gahaa jirudha kan barreessaa jirtu. Mee haala kana akkamitti ilaaltate? Kun sin jee kun kan miidiyaa kana hokkarri abaa warra godhamus kan OMN irratti godhamu tokkuma kaafaa oteen. Isi maal turis takkaate. Faranjoota tifoozoo isaanii wajjin ta'aniiti filannoo soba godhanii bifa haaraatti leejitimeesii argachuudhaaf qophaa'aa turan. Kana waan beeynuuf marraa wajjin gabbaanee dhukkee kaafne uummata gadi baafne. Dimmat Mankusaa amaloon atarasaa jedhee amarri durreen hajjii dhayxee fi waan amala isheen dhiiftu sani gadi baasanii hokkara akkanaa kenna keessa seenaa jiran. Nullee waan barbaanne galmaan ganne jechuudha. Dhodhoisanii dhumarratti joota dhumarratti ukkaamsaan rabsha adda addaatiin filannoo hatanii ce'uudhaaf turan amma hin danda'amu suni. Yoo hatan ifumatti amatan malee dukkanaan hin hatan. Kan abaa warra godhamurraa kaanu. Hidhaan hogganoota abaa warratti godhamurreen ibsi poolisiin Oromiyaa baaselleen bu'uura seeraas hin qabu dhugallee hin qabu. Abdii Raggaasaa nan beeka boodarra nan dubbadha. Keessan ture. Abaa'oo biyyatti galchuurraa kaasee waraana bilisummaa Oromoo galchuurraa kaasee keessa waan hin tureef dhugaa waan hin beekuuf dhugaan ilmoo rabbii waan taateef immoo nan dubbadha. Jarri kun dura abaa'oo akka galuun barbaadan turan. Dhiibbaa uummataaf gamaa gamanaan godhaman addi bilisummaa Oromoo gaafa asmaararraa ka'u qabsoo hidhannoo dhiisee qabsoo nagaa geggeessuudhaaf waraan harka isaa jirus mootummaatti kennuudhaaf walii galan mootummaan immoo waan abaa'oon gaafate dhiyeessuudhaaf walii galan wal wakkachuu dhufe jechuudha. Garuu abaa'oon waraana Eertiraa ture 1300 galchee jira nan beeka. Waraanni biyya keessa ture wal loluu fi wal xixuu dhuferraa galuu dinnaan gumii abbootii gad nullee abaa'oo irratti itti duulle. Yaadataa miti obbo Daawud irratti yeroo galchi waraana jenneeni mootummaanis waraanni kun galu malee abaa'oon galmaa'ee tuufuu hin danda'u sadarkaa yeroo jennaan addi bilisummaa Oromoo abbootii gadaatti waraana kenne. Abbootiin gadaa yeroo waraana galchuu deeman guufuun hammana hin jedhamne qondaalota mootummaatiin nurra ga'e hamma waajjira muummicha ministeeraa guyyaa guutuu waajjira muummicha ministeeraa Azmaariin keessaa arrabsitu kana guyyaa guutuu abbootii gadaa manguddoo akka Hayilee Gabree namoota gurguddaa qabannee aduu keessa oolle. Akkasiinuu kadhannee maal goone waraana galchine. Waraanni erga galee booda gaafii mootummaatiin amallee irra deebi'a gaafii mootummaatiin. Waraanni hammi tokko galuu waan dideef maal haa godhamu jennaan addi bilisummaa Oromoo ani waraana hin qabu amma booda mootummaa Itoophiyaa wajjin lola hin qabu jedhee haa mallatteessu jedhan. Osoo dubbiin garaa qabdu warra adda bilisummaa Oromoo illee amansiifne mallatteessan xalayaa harka kiyyaaniin barreesseen siin jaabar harka kiyyaaniin barreesse waliigaltee sana irratti hundaa'e maal waliigalteen ka jedhu
addi bilisummaa Oromoo waraana ajaja isaa jala jiru galchee jira. Amma booda waraanni ajaja adda bilisummaa Oromoo jala jiru tokkolleen hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo hariiroo diinummaaf loltummaa mootummaa wajjin qabu fixatee jira. Qabsoo nagaatti seenee jira. Yakka gama kamiinuu humna hidhatee raawwatamuuf addi bilisummaa Oromoo ittiin gaafatamu kana fageenya. Kanarratti walii galameet na yaadadha. Kan mi'aarra mallattaa'uu baannan jedhee Shimallis Roon dubbatu. Yoo mallattaa'uu maal dhufa waraanaaf nutu falatti fidaa jedhan humna hidhatee raawwatamuuf addi bilisummaa Oromoo ittiin gaafatamu kana fageenya. Kanarratti walii galameet na yaadadha. Kan mi'aarra mallattaa'uu baannan jedhee Shimallis Roon dubbatu. Yoo mallattaa'uu maal dhufa waraanaaf nutu falatti fidaa jedhan Jeneraal Biraanuu Juulaa achin taa'aa ture akka ammaa kanatti yaadadha. Okay. In mallattaa'e. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin obbo Shimallis Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa paartii biyya bulchurraa Addisuu Araggaa mootummaa federaalaa bakka bu'uudhaan itti aanaan ajajaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa mallatteessan. Gama adda bilisummaa Oromootiin Hayyi Duree obbo Daawud Ibsaa obbo Dr. Shugguut Galataatii fi Abdii Raggaasaas barreesse. Walii galamee laayivii isinis dhuftanii dabarsitan. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo waraana hin qabu waraana qabaachuu dhabuu isaa san mirkaneesset paartii nagayaan socho'u ta'uu isaa san mirkaneesset boordiin filannoo sartifikeeshinii kenneefii jira jechuudha. Mootummaan gama seeraatiin adda bilisummaa Oromootii fi sochii waraanaa godhamu wanni walitti fidu akka hin jirre mootummaanis beeka seerris beeka.